Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladha. Anis nagaa kootidha. Nagaan ana bira jiru simbiras jira. Egaa har'a baay'ee meeshaa murteessaa ta'e qabadheen kara keessan dhufeetoo jira. Egaa rakabootii kana qofa osoo hin taane isin asirratti argitan kana qofa osoo hin taane koofartii tureen jira bitee hin beeku. Koofartiiwwan gatiin isaanii meeqan jiru, haala meeqatiin jiru, akkamitti jiru kan jedhullee isiniifan hima. Viidiyoo kana laayik sheer godhaa. Warroonni wal biraan hin geenye wal biraan gahaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka meeshaan bakkaa bakkatti yeroodhaa yerootti jijjiiramaatuma deema. Bakki amma meeshaan isin waggaa lamaan baranaa keessattuu iskiriishoot gootanii too ergitanii in argamu. Garuu immoo haa ta'u malee kan isa caalutti dhufa malee kan isaa gadiin dhufu haa ta'u ka gatiin isa kaleessatillee ta'uu baatu isiniin jechuun jaaladha. Egaa ammaan waa'ee meeshaa yeroo baay'een irraa dubbadha. Amma kanan dubbachuu barbaadu waa'ee minxaafitii fi waa'ee koofartiiti jechuudha. Minxaafii yeroo baay'ee gatii namoonni gaafa nuu himanii ishii minxaafii qaqalloo sanatti dhaqamtuu cituu fi yeroo nama fudhanne saniidha. Yeroo baay'ee kan dubbatamu dhugaan isiniin jedhaa minxaafii kana asitti argaa jirtan. Minxaafiin kun baay'ee bareedaadha. Ani kana dura mana kootitti illee uffisee tan jira. Waan an beekuuf koofartiinis immoo haala baay'eedhaan jira. Dhugaan isiniin jedhaa 4,000 irraa kaasee hanga 12,000 koofartiin jira. Dhugaan isiniin jedhaa jechuudha. Yeroo baay'ee maal namoonni keenya maal argisiisu kan 4,000 kan 5,000 kan 6,000 waan akkanaati. Akkasumatti garaagarummaa qaba. Ani qaba. Isa 6,000 qaba ani mana kooti. Maal ta'aa yoo jettanii beekatuma waa'ee koofartii waan irraa dubbachuu waan hin qabuufan dubbadana dhaggeeffadha. Maal ta'aa yoo jettanii ansoolaa qaba, tiraasii 2 qaba. Gaafa miiccitu egaa ka inni gubbaan isaa uffanni isaa ansooladha waan ta'eef ni xuraa inni miiccita dirqamaadha. Gaafa miiccitu xixiin isaa garaa keessaa maal ta'a bakka tokkotti galee jagama. Achi inni sun hin goggogu maal ta'a coba ta'eet bakka inni xixiin itti gadi gale sanitti maal ta'a diizaayinii xurii uuma. Baay'een ittiin rakkadhe anamma koofartii kiyya qaatan dadachaasee qumsaaxinii kiyya mataa isa saanduqa isaa keessa galche. Qaatan fayyadamuu dhiise jechuudha. Gaafa keessummaan dhufee kanaayyuu keessummaan yoo akkam baay'ate malee ani isa fooxawwan biyyoota Arabaa keessattuu biyyoota biyya qorraa jirtan hin beektu. Isaas ani baay'een qaba gaafa keessummaan dhufee biyyis kaa'oo waan ta'eef baay'ee uffata baay'een barbaadu waan ta'eef isaan baasee namootatti uffisa. Garuu akkam yookaan yeroo qorraa yookaan namni baay'een gaafa dhufee isa san baasa malee qaatan mana kiyyaaf fayyadamuu dhiise. Kanarraa kan ka'ee ijoolletti nan hima gaafa ijoolleen kara koo dhufte. Koofartiin kunii koofartii gatii akkanaatiin amma gatii saniin hin jiru inni isaa waggaa lamaan baranaa isinitti haasa'aa jira malee gaafa bitattanii koofartiiwwan isa yoo miiccitanillee bishaan isaa coba gara tokkotti qabachuu hin dandeenya. Amma fakkeenyaaf kan Araboota argitan waggaa miiccitan coban qabatu orijinaala waan ta'eef waan akkanaa kana bituudha kan jedhuuf waa'ee koofartii amma koofartii bareedan biteef obboleettiitti yaa'i. Kanaafuyyuu egaa kana fakkaataa. Waa'ee koofartii waggaa irraa dubbadhe waa'ee minxaafiitis minxaafiin takkatti meetira takkittiin hanga 700tu jira. Dirribii baay'ee bareeda kan ta'e jechuudha. Walalii jechuudha. Yoon kana jedhu minxaafiin maal jettanii bitaa sanitti galuu danda'a. Walalii yeroo baay'ee ka saraamikii ijoollee muraasatu galfata biyya keenya. Walaliidha lafa walalii godhaniitu walalii sarratti uffifamu bitachuun baay'ee baay'eessa. Namni akka biyyaa jiraata akka mataa ofii jiraata. Baay'inaan keessattuu magaalaa xixiqqaa keessatti gaafa saraamikii galchinu nu jalaa illee waan baay'eedhaan wanni jechuu danda'a. Saraamikii yeroo nan kaasa yoo itti saraamikii lafaa ka'ee bootatti siif hin deebi'u jechuudha. Naannoo magaalaa manneen diigamu keessan jira waan ta'eef iyyuu jechuudha. Simintoo namaa wanni bulukeettiin hin caccaba malee bootatti hin deebi'u. Saraamikiin bootatti hin deebi'u. Maaliif hatta jechuudha. Keessaa feerroo baafachuun nama ni rakkisa. Kanaafuyyuu gaafa mana ijaarrannullee akkuma nu fakkaatutti yoon kana jedhu ijoollee adaraa keessa waan gaariin ijaarratinaa jechuu kooti miti. Keessattuu waa'ee manaa keessa hin seenu waa'ee walaliitiifanii
Isa mata duree mataa isaatiidha. Waa'ee walalii gubbaattan isin jechuufan saraamikii wuddiidha. Yoo walalillee godhatanii lafa liishoo laqallaqaa godhanii walalii irratti bitachuun ni danda'ama jechuufan malee waa'ee ijaarsa manaa keessa seenuu fi bitti dhiifama. Egaa gizee tokko yaadonni kun haala qilleensaan keessa jiru wajjiniin na jalaa fudhatee too deema gaafa tokko mata duree godhee tan dhufu. Maaliif dhaggeeffattoonni baay'ee osoo ta'e akka duraanii osoo ta'e wannan irratti hojjedhu danuun ni jira keessattuu waa'ee gorsaatiif waa'ee ijaarsa manaatii fi waa'ee hojiitiin garuu chaayinaalli kiyya kaa dadhabaa deema jechaan jiru jabaachaa deema galata rabbii.